سمني خياني دو يجاولو ميرمون المونتم مال نورا بربادي بيخود اندو قمنا مال بربادي مجيون تنورا مجيون تن غرغاسا نورا بربادي غرغاسا مال بربادي واركا كبته بيغلو يفته بي فرنجي ديمو بربادي المان دائما وبليان كي دائما يتورمو انا غود دوري سينجت اماتون مويوات اورمو اولباني اوبسي غرايرد ماري يچمله واتك غدافين جور الموتنا يا اورمون دوغات خولي هادو دوتاته asumar egalani gargaru inta harge sunin galaton fadda tangarte biya faranjir bosari bilashi nu malaka raha fala mchota na bakka samunsi ittiboka tugeisina ajete dugasi tibole yanki yakali hay olbanetu ma beti qabsoytu oromo da tanakkanan dugorsu turte tan amma samunsi kan yo boru gabbate marate kam gotan me kam gotan boru gabbate o marate ilman sani daima ana kanam to coach akabiyo daid خيسانين سدوب بس الرئيسة أكنام ندوني بيتي دوتي أكاد الدنيا رجعتو مچيون نبيتي مچيو تنا غرغارا أورمو أنيس إسوج جنين غرغارا يجو بكا جبدور جيسينه مچيو تنا سموسي تسقبيسو نفيز ماله مچيو واي قبسو نور بيتي أكل لبو نما دبرتو نور بيتي وهندا وانا الدنيا ترجعو نبيتي مال برباد مچيون المان سيدا المان ساني دائما كان كبير دابتني برباد يجو خنا بيخون الرجلات ملء جراج بادو أكنتهي مدي أرمون تانان الموتنا جرجارو مالكان جواب دمتي أن الرابية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنگنوما ونمان الموتنا نوم مراجو جراو نوتخم مراجو جر المونتون تينيا انت الأرموت أبليتي تينيا يبرد أبتشو باته مال برد أبتمه خنا تجنو تبدأ ماتي فانتك كجرانا كنا ديمو اوكي بيتي كم جرت انا قامه بيتي سغالين كنجرو انت قام سغال جتشي سمبرغي اورمو جتشي سمبرغي سغالين تي سمبرغي سه يا اني دغام هانغانوما وني بيتين اورمو رابر بادو هانغانوما وني ول كمنه كمنو تكلن نجرو هانغانوما غلطوما يا سغالين كي نجرامي نجرا اني دغا aye dhuga keessani beetdhaan yani wanti siidhan jechuu barbaade jajjabaadhu jechuun ni barbaada kanamni tokko asirratti gizee hunda baatee hin dubbatini asirratti baatee gizee hunda hin dubbatini ka jedhamu kuni sirrii miti maal fi eenyutu dhaqee mana madaamii keessatti isiin kan dalaydu eenyutu rakkoo isii sirraa qoodama isiin akka itti jirtu mana madaamii keessan hunda kennaatu beeka isiin bikara biyya ofii yaadattu tasgabbii hin qabdu wanta ifaa jette keessaa qullaa galtee jirti haydee bidaan mallee hin dalagadha waguu jette tarii asii itti iyyanii aramni waan isiin nama gootu wallaahi ani mataa kiyyarraan beeka jechuudha mataa kiyyaan waan asii teeshinii jechuudha abbaa koona jalaa dhukkubeet isaanuma akkatti dawwalee gaafadhu dhabe jechuudha obboleeyyan tiyyaan isaanuma akkatti dawwalee biyya dawwalee gaafadhu dhabe jechuudha sababii mana arabaa keessa jiraachuuf yeroo naan kennanii yeroon qabu silkii biratti so kanaafi jireenya biyya namaa keessatti dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha tasgabbii argatti mi'attiin tun jettanii tasuma yaadina mana madaamii keessa dalayde tasgabbii takka argattee mi'attiin dhugaa jedhe obboleessi keenya reef jechuudha wallaahi booddee ani maal jedhee shakka beektani wallaahi booddee mi'attii tan amma namni amma asirratti oduu waan arge haasa'u kuni jechuudha hin galini maalii ta'e akkas ta'e kan namni jedhuun kuni jechuudha wallaahi borullee caas ba'ee shaankulliitti suuraa isii olii gadi oofani mi'attiin tun gaafa sammuu dhabde maal godhuu hedan maal haasa'uu hedan gaafa san har'uma bira haa dhaabbannu oromo har'uma isii dhaa birmannu oromo har'uma isii haa gargaarru har'uma isiidhaaf haa boonnu mi'attiin dadhabe jettee jireenya biyya namaa kana keessatti dhugaadha inni dadhabatti yoo asii aramni itti iyyitee mana keessa itti iyyitee tutiin teeshinii biyyaa yoo yadattu yoo biyyattis galtee kaan ifaa jedhellee na harkaa bittinnaa'e akkamiin ta'a eessan deema mana kana eessa dhaqa yoo jettu jechuudha dhugaa sammuun cinqatiin itti dhufa dhugaa rabbii sammuu cinqatiin itti dhufa obboleeyyantii asii yoo jarri itti iyyite achi ilaaltee kara biyyaa hin gala yoo jette yoo galuu hin danda'in maalitti gala yoo jette jechuudha kanaaf oromoo haa birmannuu fi haga beekumsa kiyyaatiin haga wallaala kiyyaatiin haa bira dhaabbannu wayitimi jiru nama tokko walii
waliif dhaabbadha waliif booya wayitti mana nafseen keessa jirtu waliif haa booyani. Dubbachuun isii gaariidha. Galatoome obboleetti teenya. Dubbachuun isii gaariidha bira dhaabbatudha. Wallahi yaada kunoo yaada akkanaati. Yaadi nama jajjabeessu yaada akkanaati malee nuti amma faamiliin teenya hundi dhumte akkana jechaa oollee maal fayyinnaaf? Akka amma yennu kanatti walii gallee mucoota na beejii guddoota karra geessine Oromoon gargaaru gabaabdumatti gargaaranii mucoota na sammuusii bakka deebisuudha. Ani hangana kan hin barbaadu. Beeksisa takka carraanaaf jenna dhiifama naa godha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechi kama Khadiijan jette kana obboleessi kee jedhe Oromoon namni martuu dhugaa dubbatuudhaaf nuuni kijibna dhugaa dubbatu. As gubbarratti baanee afaaniin wal shaanna malee nama jabaa kennan jabeeffatu. Gaddummaa jaalanna jibbaa agartee wal keessa balleessu jibbaa babal'isuu jaalanna malee jabaa kenna tokko qabanne galma guddaan geenna hin jabeessina jechuun barbaadu. Kana osoo hin tahinitti mucattiin tuni hedduu miidhamte. An dhugaan isinitti himaa dura qabeenya isiitiin hin miidhamte. Achi as deebitee abbaa isiitiin hin miidhamte. Akka mucattii tanaa asirraa onnee nu cabse wallaahi Oromoo keessa hin jiru dhugaan isinitti himaa. Garuu kun maal jedhaa? Garaa hidhadhu, garaa jabeeffadhu, maalii godhi, akkana godhi. Waliin kijibnu Oromoo. Mucattiitu mana ofii teette, mana isii teette booyaa yookaan mana isii teette gaddaan jiru. Madaamii jala teette gaddaa jirti. Isa Oromoon miliyoonni meeqa jiru? Wal xiqqeessuu kana beeyna malee jabaa keenya biraan dhaabbatu. Mucattiin tuni jabduu Oromooti. Afaaniin kijiba keessan na dubbisi keessan akkana naa godhi ati ebalu naa godhi jettee keessan si dubbifti maasii godha kun. As gubbarra baatanii geemii maalii kana dhiisatti guyyaa tokko isiif sagantaa qabaati. Sii galee maqaa namaatiin qabaa. Oromoon baay'atee miti. Loomiin dhibbaa nama tokko baadha. Nama dhibbaa immoo geexidha jedha. Mucattii tana karaa feetan geessuu dandeessan Oromoo. Walin sobnu, walin kijibinaa. Karaa dhugaatii irratti wal gargaaraa. Mucattii tana onneen isiin fayyidu. Mana madaamii tiisee yoo isiin as gubbaa boottu akkamitti dhaga'ama obboleeyyan kiyya. Madaa gizee lamaa dhiisi, madaan gizee takka hangi isiin si dhukkubsitu laal. Kanaaf Oromoo walin kijibnu karaa dhugaatiin wal haa gargaarru wal bira haa dhaabbannu. Mucattii tana amaanaa haa jabeessinu. Sagantaa nu godhaa mana barbaadanitti nu waama bira dhaabbanna waan qabnu. Diqqaatti hin jedhin, guddatti hin jedhin waan qabdurra bira dhaabbadhu mucattii tana. Yaaki waan biraati miti. Manuma madaamii san jalaa baasi. Kakara biraa fiddu dhiisi. Mee biyyuma isiittuu galtee tuniinu mee takkaa mee qabbana haa argattu. Qabbana argataa hin jirtu. Halkan hirriban argattu guyyaa hirriban argattu isiin. Kanaaf afaanii waliin shaannu, afaanii waliin kijibnu bira haa dhaabbannu isiniin jedha Oromootiyyaa waan carraa naa kennitaniif galatoomaa dhiifama haasaa keessan na kutu. Okay. Duraan dursa meetii Waaqayyoo waan hundumaa keessatti obsasiifaa kennu. Kanatti aansuutiin akkuma obboloonni koo baay'inaan dubbachaa turani. Dhuguma dubbachuuf Oromoon guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaalladha. Obboleettii keenyadha. Egaa yoo namni tokko gadde gaddu ishee gadda keenyadha. Gadda obboleettii keenyaa immoo gadda nama hundumaadha jechuudha. Kanaaf keessaan dubbisnaa maal jechuurra akkuma obboloonni keenya hundi isaanii jedhani yeroo iyyoo keessatti jechuudha. Namni kamiyyuu hamma humna isaa birrii 100 ton jedhiin hamma humna isaa otoo gargaarree gara biyya isheetti gara maatii isheetti otoo galtee baay'ee tokko ni bareeda jechuudha. Ilaa isuma beektanidha. Obboloonni mana madaamii keessa jiraatanii hundi keessaniyyuu ni beektu jechuudha. Jireenyi mana madaamii dhuguma dubbachuuf baay'ee tokko ni ulfaata. Sammuu ukkobbeen jira, aariin jira, ittiyyuutii rakkinni baay'een ni jira jechuudha. So gisee kanatti immooti dhuguma dubbachuuf sammuun obboleettii keenyaa nagaa argataa gaafa jennee nagaa argachuu hin danda'u. Maaliif alli namaa tokko yoo sammuun isaa nagaa jiraate malee
hojjechuu iyyuu hin danda'u jechuudha. Mee amma isin otoo hirriba malee guyyaa 2 guyyaa 3 teessanii mee ganama ka'uu ni dandeessu? Ka'uu hin dandeessan. Sammuun keessan illee isin dhukkuba yookaan immoo dhukkubni wanti hin taane illee isin qabata jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun immoo aarii guddaa sammuu ishee keessaa qabdi wanta baay'ee abdee jirti jechuudha. Gara fuulduraattuu akka obboleettiin keenya jabaattee akka duraaniitti itti fuftu akka iddoo duraanii isheetti akka isheen deebitu maal gochuu qabna ree? Oromoon gootadha. Oromoon jabaadha. Dhugumaan Oromoo akka isaaf obboleettii isaaf otoo hin taane warra kaaniif iyyuu Oromoo waa baay'ee hojjechaa ni oola jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Oromoon ammaan kaasne bukkee dhaabbannee bor ishtaan otoo hin jedhin bukkee dhaabbannee obboleettii keenya lafa isheen jirtu kaasuu jabeessine mudhii ishee hidhattee yoo kaate yoo jabaatte bor iddoo guddaa yoo geesse bor isa jalaa fudhatame isa jalaa saamame yoo deeffatte tokko yoo deeffatte nuuf gatii guddaadha jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaada? Hundi keenya iyyuu onnee keenya hidhannee obboleettii keenya jabeessuudha. Jabinni immoo Rabbi biraa siif haa ta'u. Jabaadhu. Ormootaaf iddoo hin kenniini. Ormoonni gaafa ati boossu hin kolfu hin gammadu malee jechuudha. Yeroo kamiyyuu hin bu'ani jechuudha. Koomentiitiinis ta'e yeroo kamiyyuu hin gammadu baga ta'e ni jedhu jechuudha. Kanaaf nuyi ormootaaf iddoo kennuu hin qabnu. Maaliif irree nuyi qabsoon keenya qabsoo Oromoon wanta dubbate yeroo kamiyyuu ni godha jechuudha. Kanaaf Oromoon gootadha waan ta'eef gootummaa keenya immoo yeroo iyyoo keessatti agarsiisuu ni qabna. Guddaa galatooma. Jabaadhu. Waaqayyo inni si uume si faanaa ta'u. Jabinni Rabbii si faanaa ta'u galatooma. Kanaaf obboleettii garuu ati Rabbiin jajjabina siif haa kennu. Obsi wanni martuu agartee numa kuta. Jabaa tahee laafaa tahee boota san hanqatu hin jiru. Kanaafuu sitti hin dhagami. Waan Rabbi fide waan ta'e. Kanaaf maal jedhee Haacaaluu Hundeessaa bara namaa dabde aannan garbaa hodhan jedhe. Bana namaa tolte aannan gamnaa hodhan jedhe. Kanaaf abshiri Oromoon marti badaa miti. Kasiif gubatu hedduu jira. Sii galee? Kanaaf Rabbiin jajjabina siif haa kennu. Abshiri homaa miti ni dabara. Wanni hin dabarre hin jiru. Kanaaf Oromoo wanni isiniif dhaamu mucattii tana haa gargaarru bira haa dhaabbannu. Afaan bichaani miti. As gubbarraa iyyineen faayidaa nuun qabu. Yoo barbaaddan garee hidhaa. Garee isii kana jedhaati as gubbarratti nu baasa. Ni gargaarra bira haa dhaabbannu. Keessan na dubbisi keessan akkana naa godhi. Isimaa wanni galtu hin qabu. Silaa mana isii keessatti naasoo hin oolatti. Mana nama biraa keessatti haasoi. Mucattiin tuni qabsooytudha. Sagalee Oromootiin mucattiin tuni. Miidhamaaf sagalee taate, rakkataaf sagalee taate. Nuti Oromoo afaaniin waliin shaannu silaa har'a mana isii keessatti hin dubbannu, mana addaatitti dubbatuu qabna. Isoo waan biraa akka ta'uu taate, ajandaa waan biraa hin ooftan. Kana osoo hin taane garee ijaarratti, garee isii kana jedhaati as gubbarratti nu maxxansaa hin gargaarra. Ijjannoon ka'a. Waan biraa osoo hin taane afaaniin waliin kijibina. Kana isin jechuu barbaade Oromootiyya. Galatooma. Shabakaan isii qabaa jira taa'aaf godha. Shabakaa keessarra isimeen maakiyya shabakaan kee hin jiru. Amma warra beejii gurguddaa kana beetiin ni beetii. Warra beejii gurguddaa kana wal mari'atanii godhuun dirqama. Beetiin namni hin beekne hin jiru. Warra beejii kanaan eenyuu walitti dhiyaatanii jedhanii isin tun gaafachuu amma namni gaafachuufi. Warra beejii gurguddaa qabu kanaa wajjin wal mari'annee mucootana haga dandeettii ilmaan Oromoo tokko gargaaruun nurra dirqama jeetii yaadu obboleeyyan. Akkasii ilmaan Oromoodhaaf ballama qabatee namni guyyaa jara beejii kanaa wal argattee bakka sunitti Oromoon marti gargaaruu qabdi yaada juun qaba. Ani yaadni kiyya kanuma. Odaa asirratti hin taane bakka beejiin gurguddaan jiru. Oromoon hundi ni beeti. Waan kana bira dhaabbannee humna takkaan yoo mucootana bira dhaabbanne malee ilmoon tun nu harkaan maraatteeti biyya Arabaa keessa konkolaataan dhohitu jechuudha.
Boruus numa boonye jechuudha. Kanaaf beeti atis jajjabaadhu warraa beejii kana kan wal beetaniin dubbisii namootan jajjabaa dubbisii nama kanarra bakka qabdanis dubbadha. Oromoo koo duddi kiyya waan na miidhamee tureef taa'ee illee turuu hin danda'u. Dudda kiyya waan ta'eef guddaadha. Akkasuma nama sagalee isinii ta'uu dhabbi isiniif haa kennu naaf jiraadhaa isiniin jaa. Dhugaa dubbatuu fi jedha garuu waa baay'ee yoo biyya gadi qaban malee rakkoon tokko illee hin jiru jechaadha. Kanaaf waan sagalee kiyya qabaa jiru natti fakkaate biyya yoon gale illee lubbuu kiyya dhaba malee waan tokko illee rakkoon hin jirtu. Dhagama dhagama. Nama galchimee beeki. Ayyeen gash. Neetworkiin kiyya natti mul'isaa hin jiru namoota ergattanii. Laa ni dhagama. Nama si ergate galchi. Kanaaf Oromoo waan biraa osoo hin taane sagantaa mana biraatti nuuf qaba. Warreen beejii gugurdaa irraa fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf biyya keenya keessa nageenya akka itti bu'u warri miidiyaa kanarrallee itti jabaadha jechuu barbaadeeti. Ilma namaa kabajarraa jalqaba. Amma barsiisaa tokko wayita ol seentu yoo inni dhufee jala ol kaate jaalalli isaa dabalaa waan deemuuf sa'aatii daqiiqaa 45 si barsiisu san caalallee yeroo gargarii daqiiqaa 5-10 dabalatee ijoolleetti har'a kanan baranne jedhee si yaada. Wal kabajuun walii nama yaachisiisa jedhan. Walii yaaddala. Ebaluu kiyya, obboleessa kiyya, obboleettii kiyya. Asirraa jalqaba. Nu as akkamitti gahuu dadhabne ilmaan Oromoo. Dhugaa nam tokko jibbaa namaa qabaa mee xiinxalli dura namni sun maal haasa'a. Haasawuma kanaa bara haasawuma kanaa yoo kominikeeshiniin maan kennaa sirrii miti. Waliin hubannu. Wal hubachuu dhabuu santu wal nu burjaajessee akka diinatti wal nu laalchise. Nu ofii diina walii ta'uun akka diinaa karaa banuu beena. Carraa kanatti fayyadamtee har'a ijoollee teenya adda bilisummaa Oromoo deeggartu jala seentee barmaal jechaan jirti beektaa amaara wajjin dalina jechaan jirti bara. Saatii ammaa kanatti ilaali. Mee salphinni kana gahee jiran. Salphinnummaan kana gahee jira. Qaran sodaatti Oromoon marii nuu wayita waan amaaraa ka'e tokko jettee nu sodaatti. Kaluu kana maal jalqabne amma waan amaaraa jedhanii jira. Anjaluma seenee caqasaa beektaa miidiyaa jara kana takka ka sharrii jarri yaadduuf waan jarri nu xaxxu baafadhee takka lama sadii jedhee warri waraana deeggara jedhu warra jara waliin mari'atu jira yoo nufi kiyya ka arge wayita kaa waraana deeggara jedhee wannoo jedhu kammoo marii isaanii san keessa taa'ee jara waliin mari'atu nama meeqa beeka nama ofii beeka jedhu doktora ofiin jedhu. Argeeran. Anama for example laal Heenoo Gabbisaa Lidatu Ayyaaleetii fi gurbaa Tigree tokko wajjin miidiyaa Horizon jedhamu gubbatti bahee isin jedhaan laal Lidatuun maal jedhee gaafate beektaa? Gurra kiyyaan dhagee seefii godhadhee jira taarikaaf jedhe. I think ji'a lamaan har'aati na fakkaata. Ji'a lamaan leenguun. Maal jedhaan beektaa? Lidatu Ayyaalee Heenoo Gabbisaa ati beekaa Oromooti namni akka keessanii kuni sila qooyi rakkoon ka jiru Amaarri Oromiyaa keessa jiru uf bulchuu mirgin kennamnee fi maal jettaa asirra jedhanii gaafata. Maal jedhee deebiseef beektaa? Irrifadhe see ta'anii dhugaa sitti baay'inaan akkasiin inni nama doktora jettee waamtuun Oromoo nama ofiin jiru waan akkasiin inni. Rakkoon hin jiru asallaa keessatti Amaarri gurmaa'ee caffee yoo seene rakkoon hin jiru akkana jedhan. Asallaa jedhee bakka tuqe. Arsii asallaa keessatti. Argitee uummata akkanaa kana ka zirriyaan jiraa zariin isaanii qabsoon ilmaan Oromoo awwala abboonni keenya waan irratti du'an jiran waa lamaa sadii kaayoon jira kaayoo amma ijoolleen qiraaqin boonaasotu kana sun ta'in. Tokkoffaa namummaan keenya haa kabajamu. Afaan keenya ka rabbi ittiin nu uumen haa dubbannu haa barannu. Lammaffaa sheerii biyya san keessatti eega biyya san keessa qixxee jiran risoorsii maal jiran afaan Oromootti qabeenya keenya irratti abbaa taane ofii haa ajajnu ilmaan teennan haa ajajamtu bajetni kun ilmaan Oromootiin haa bahudha. Ofiif bulchinu mana murtiitti afaan keenyan haa dhaabannu. Interpreeteraan turjumaan ani miti kan nutti faraduu dandeettan eessaa dhuftanii nutti faraddan. Qabsoon ilmaan Oromoo kana. Ofii haa bulchinu haga haa xiqqaattu haa guddattu daddaaqaa deebitee namni kennan mana murteetti ofii walitti murteessuu kanaayyuu
deebisee amaara harka buusuuf nama akkasii nu jira. Bara ajaa'iba rabbi jetta bara ajaa'ibuma jetta sila uummanni kun Oromoodha jetta. Ani baay'isawee nama akka Baalee Roobee kanaaf reed laayiniin kiyya maal beektaa masmara diimaan kiyya. Bulchiinsa Oromiyaa keessatti silxeen Guraageen afaan keenya barattee yookaan kan baratiin dhufee caffee seenuu caala wanni na dhukkubsu hin jiru. Hin jiru. Maaliif namichi kun gaafa dhufee achitti bulchiinsa kenniteef waan inni dalagu abashaa waan beekuufan. Akka nama kennaa calliseetuma maataman dha'u. Achi keessa taa'ee si basaasa. Dadhabina kee gabbaasee hima. Jajjabina kee kanatu jabaa kana haadha bamsiisnuu jedha. Sharrii xaxxee Amaaraa fi Tigree fi Guraageen uuman jaraa uuma bufaatti sitti maal. Baffatsum jara kana walii galtee obboleessa isaatti jiraachuu hin dandeettu. Jara kana bulchitee si jalatti bultee qofa biyya kee keessa jiraachuu hin dandeetti. Haganuma qofa. Maal Gondar dheenee bulchina? Hin bulchinu. Tigree yaannu miin. Soo jarri maa yaadan kenna? Hagan akkamitti hin beekne ilmi namaa? Itoophiyaa keessatti ofii walii bulchina jette nullee Gondar dheenee bulchuu qabna. Eega akkas taate. Eega jarri dhufanii Baalee fi Agarfaa dhufanii nu bulchan. Nullee Gondarii bulchuu qabna kaayatti tokkummaan jaansee yoo taate san taate. Wanni achitti hin taane asitti maa ta'aa? Uummata akkana yaadutu jira. Tanniin irratti qabsooyina hin saaxilla. Kana qofaa miti baay'isanii mana ofii mana mucaa harraa gurbaa harraa jedhamu tokko jira. Deenjiresidha gurbaan sun. Deenjires jechuun nama gara laafinna Oromoo kana hubate. Namni badaan sitti hima nama si hubate. Warra majjeessa gaallaa odamaadha kun kanan kabalta kanan ajjeefta kun basiita kun hiita kana. Badaan namni nama ati bar Ismaa'ilii kiyya ati bar namni akka keessan hin jiru sin jedhe sitti kalaa addunyaa irratti badaan. Sun si dhabamsiisa. Hidda irratti si buqqisa sun. Cinaacha kee dadhabaa kee baratee jira sun. Maal jedhaa? Inni Oromoo ijoolchi koo ijoollee teennata Oromoo arrabsitu dhaabaa jirraa isinillee dhaabaa maaliif gara tokkummaa dhufnee nagayaan nullee bakka feene deemnee maaliif hin jiraanne bakka feene deemnee maaliif hin jiraanne kun maaliif Amaara qofarraa kaa jettee namni gaafatu hin jiru baay'ee. Maa Oromoo maan jenne si malee jiraachuu hin dandeettuu sitti maa jira namichi takka. Eegana malee hin jiraatin kootu na jalatti bulii dhagaa. Anas si bulcha mana kee yoo turufte situ na hafee madabii keetiin rafa baran. Maal jedhaan gurbaan Muniir jedhamu tokko ana dhaabee amma miidiyaa irraa jira akka namaara jalan deemne. Gabbahee miidiyaa gurguddaa irratti sassaatile. Ani jaruma seenee callisee taa'ee caqasa. Maal jedhan beektaa? Har'aa nama akka keetiin argeen beeku nu bar tokkummaa irraa rakkoo tokko hin qabnu ati piraayim ministeerii keenya ta'uu qabdaa jedhan. Jiran waan nama rifachiisu baay'ee jira. Guyyaa tokkocha amartichi mana ofii ilseensee Muniir isaan nagar bal jennaaniin guyyaa mala mooraali kenneef wallaahi jiran ani islaamaan kijibuun. Ati piraayim ministeerii keenya ta'uu qabda jedhe. Amma kun Oromoo. Bara nama hin ta'aa fi miti gurbaan. Akkamitti mooraalii hagana gahu Amaaraa kennitaati. Warra harka nu muree maqaa amantiitiin lafarraa nu xaragee. Jarana waan jira dalagaa turte takkatti isin himeetiin isin irraa bu'a. Roobee keessatti ani ilma ijoollee roobeeti. Mannaafasha zagayyee hayluu nama isin dhaqqabuu keessa rabbi beekaa. Garuu amma yoo deemtan waan isin kun waan ijaan agartan isin timana. Roobeen. Hin beekan hin beekaa jedhe. Hin beekta baga jiraatte baga as keessa jiraatte. Wata dubbatan beekta ragaa wajjin xiqqumee wati dubbiin. Namni roobeen bulchu zagayyee hayluuti. Daayirektarni mana sekondarii Mulugeetaa Nigaatuuti afaan Oromoo Wallagga keessa barate Amara Xiixaa Goga. Ani ilma isaa wajjin baradhe intala isaa wajjin Maqdas Mulugeetaa jedhamti. Masarat Mulugeetaa jedhamti. Abiyoot Mulugeetaa ijoollee sadii qaba. Duwwaa tokko keessa jiraata. Poolis xaabiyaa kaa jechuun gazzaahin. Amma bara nama waan keessa tara isinitti himaa jira waan birii. Even sekondarii kan amma madaalabu ta'e kana tazarraa barraati. Bakki cufti achi dura zagayyee dura ture kaasuu kidaaneeti. Akka jiruun Amaaraan nu bulchaa ture. Tokkochi Oromoon Islaamaatiif kiristaanillee keessa hin jiru takka jedhaa jira. Har'aa sanumaa Baalee Roobee obboleessa kiyya ila har'aa tana waan santu jira. Ana amma ila fakkeenyaaf andaloonni kiyya diidaa. Sikkima. Xiichoon yoo beeytanii xiichoo Amaara jira. Amaara bulgee kana. Xiichoo. Yoo walgeettu afaan Amaaraa haasayan. Mana barumsaa waliin barannee yoo walgaam afaan ofii haasaan waytan waliin haasaan afaan Oromoo akka anaafatti haasoo kanatti haasayan. Namni suni
kutaa kudhan waliin xumurree 5 irraa waliin baranne kutaa kudhan wajjin xumurree barumsi harkaa hafee eegarraa waggaa 4 moo 5 booda eessatti arge beektaa waajjira poolisii Baaletti arge ana Sinaanatti hojjetaa achiiti hagayi waan qabatama sitti himna amma hin dubbisee wal beeyna qal'aa ture wayta san abboo eessana hidhufte atuu eessana hidhufte ani nama anillee hojiif akkana dhufe anillee hojii masi fidde santu na fidde naan jedhama akkasi ayyee amma akkasumatti dhiifnee walumaatu dubbifnaa gaafa kaani anillee biyyaa bahee amma dhiyoo matana baruma 2021 gaafa biyya galu namni suni amma itti gaafatama waajjira poolisii aanaa Sinaanati itti gaafatama maal furdateemi maqaan isaa dura qal'aa beek maqaan isaa maqaama maal godhaa la maal godhaa waan akkanaa kanatu ila waan akkanaa kanatu jira har'umaa jechuun waan duraanii dhiisi har'aa kanaa hin jira jechuu barbaadeta an nama caffee keessa jiru beeku